umriin tiyya 24. Qacalee. mee irra mee dizaayinaa mee jetti sin jeega. Umriin tiyya 24. Uffata warra jiru hundinuu ganaa qacalee dubra qacalee amma lafaa ka'e. Iftu mucayyoon filmii way fadhiitoo daleedde suni atiihi. An. Hello. Oi habibi. Akkamiin jirta garaafi. Naaf jiruu ta'e keessatti maaltu si gammachiisa? Wallahi lama. Lamaan. Sadi. Sadan. Abda Show. Mee hamileen keessummittiin dhuftee jirti. Hamileen nama yeroo hedduu beellama nu qabee nu jalaa batee ishiin tuni arraan tun harkannee jirta. Ajaa'iba. Har'a keessummaan ta'a ajaa'ibaati ta'a. Ajaa'ibaati roobilee ajaa'iballee ta'a ajaa'ibaa. Maali sagaleen tiyyan dhagamtu? Kayyanii dhageessani? Akka ajaa'iba dhageenya. Kanaan nu cabsattu. Hi guys. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mee salaamtaa dhidheessi gaa? Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, daawwattoota keenya ijoollee Instagraamaa. Warra Abda Show jalatti hirmaatan hundinuu. Akkam jirtanii isiniin ja'a. Hangaan dhiyootaan hunda badeedduu dhiifamaan isin gaafadhanaaf hin mijaa'ini. Har'a dhiyaadheetiin ji'a dhiyaadhaa. Sa'aadaa! Intalli wareeta akkam fedhuudhaan usiituma waan laaltu laali siitoo waa taabba hidee. Sinaaf qochaatti iyyaan. Wallaahi abdee diifka kan qabee jira okee? Hin beeku. Wallaahi haasawaa natti hin daddeerisi. Okay. Nama takka harkutti hin jiru boo maal isin Instagramii maal ta'e dhiyootaan? Awwaadis gaa komentii namaa agartu? Akka takka ta'uu fedha barana. Ogguu takka laalee kotti sammuu darbuun. Challenge kanaaf hedduu takkin jaalataa. Okay, durarratti hundi keessanuu bakka jirtanitti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka rafu jirtu dura himiif. Ayyee kan musliimaa kiristaanaa kan waaqeffataa warri sagantaa kanarratti hirmaattan hundi keessanuu baga nagaan dhuftaniin isin hin jaa. Sagantaan teenya muciyyoo xiqqoo wajjin ture sinaaf dawaa itti muciyyoo jalaa dhufe. Kanaafuu sinaaf as fudhannee soo sinaaf sagantaa teenya. Dhiisi garuu kabajjee asitti argamullee siin jiru oggumee kan shogottee. Okay, dhiifamaa sagantaa teenya ni eegalla. Sinaaf dura irratti gaafiin sinaaf maqaa kee guutuu beeksisii jetti. Meeqa? Obsaa shaawul. Itti fufi. Dura irratti maqaan kiyya Iftuu Adam Usmaan. Sagaleen itti dhaga'amu gaa. Maqaan kiyya kan dhugaa Iftuu Adam Usmaan haayi nan iyyisiisin abdeeyyuu hin danda'u. Iftuu warra gaafii teenya jala rabbisi haa baasu. Anyway, oguun gaafii sadde booda bikka kuweeshin maarkii sanitti gaafii erguun dagatin adha. Okay, Iftuu. Durarratti Iftuun umrii meeqatti gama aartii yookiin diraamaa dalaguu eegaltee jedhan? Anaa mata 2019 akkana. Okay, 2019 akkana. Iftuun yeroo diraamaa eegaltuu mana barumsatti eegalte moo akkanuma aartii tanaa viidiyoodhaan yookiin gama yuutuubiitiin isa eegalte? No, iskoolaan barachuu ture. Aartii maarshaal wishuu hajaanii jira. Abdii. Maaster Abdii. Wishuu maarshaal yoo beekan. Iskoolas ni baradha, ispoortiis ni baradha, kilabii jira, kilabii Sanjaarree osuma dalagaa jirruuti. Hawwiin filimaa yookaan diraamaa dalaguu nu dhufe. Bakka ispoortii daliinsaniitu nu kakaase dura irratti. Akka diraamaa yookaan filima daliinaa. Okay. Iftuu ispoortii dalaguuf eenyu Iftuun ispoortii dalaguuf yookiin gama maarshaal aartii kanatti seenuudhaaf eenyutu fakkeenya si ta'e yookiin eenyu laallatteeti? Micoota akka jira Aashaa Jaaniini. Isiin kan hedduu malee jabdu akka dhalaatti hin daleetu. Yeroo daleedu hunda maraa akka dhiiraa daleeti.
Hogguutiin obboleessa kiyyaatti asilxaan deebisan dhaqeetii ilaala ispoortii san hogguu gisee ilaaliin hawwa mucoosan yoomiin akka mucootanaa ta'a yoomiin seenii akkana ta'a. Osmaan ju'uu mucoosanis dubbisee akkana mooraalii nakkoote hamilee jechuudha. Najaat laa hin fedhu bara uummata foorkee kana harkuu bulook naraa godhime. Akkasitti mucoosan irratti ilaalee jechuu kana kakaasii dalagu. Wallaahi ijoollee foorkee tana harkaa isaanii. Mooraalii naa godhu qabanii astaaniiti na tarraban. Okay. Iftuu maqaa iftuudhaa kana jecha lamaan ibsii yoo sin jaamte maal jettee ibsita? Iftuun gaa ifaa tokko. Tokko ifaa Tokko giseen dhaladheen ifa biyya naqe. Jeesiyaam yookiin jecha kamiin hedduu si faarsu yeroo si faarsu? Garaa kiyyaa hanii lubbuu. Garaa kiyyaa hanii lubbuu. Waaw! Waliif sinaanis. Okay. Iftuun abbaa manaa ishiitiin ishii umrii meeqaatii jaalala eegalte yookiin gaafii jaalalaa eenyu dhiyeesseefi? Ajaa'iba. Jechuun okay. Jaarsa kan baantasa hadduu kaniin. Okay. Akkamni baay'ata. Wallahi fataa sama. Ana amata jechuun ati already amata lama. Okay, iftuu please. Gaafii tanarraan seegal. Iftuun ati umrii meeqaatti jaalaltis qabda? Kudha sagal isa. Kudha sagal. Okay, kudha sagal. Kudha sagal qabamtee gaafii dura siif dhiyaatte maali? Gaafii jaalalaa keessaa maaltu dura siif dhiyaatte? Irra hedduun gaddeebiin dhufu gaafan piraayimarii jechuudha iskuula qaroo haayiskuula jechuudha. Ati takkaa fi lamaa miti wanni waa ergaa dabdaabbeen beektaa gaafa san dabdaabbeedhaa silkii hin jiru. Salaamtaa jalqaba salaamtaan isaanii jaalaltii tiyya guddoon akka gaaraa siyaa keessu. Urgoitu akka maskatii bareedduu kamaa warra. Ammaasis maal taasisuu isaanii hidhaa jechuudha. Dardarrii dorrachuu waan itti hidhu. Gizee ati gufatte bakkaan jiru hin onneen ta'e dhootti siin jaaduru. Ala! Wanni sun kijima madugaa? Ala! Waan akkas aboo onnee kamti silaa isa quba qabda. Iftuu yeroo duraati giiftiin yookiin kannaan siif kannan maali jaalala keessatti? Kannaan na kannamu. Yeroo duraatiif kannaa maaltu si kanname? Hin jiru kannaan akkanatti waan dhugaadhaan misilitti si kannamu hin jiru. Waraqaa adii irratti filaawarii diimaa ni beektaa kaadilii diimtuu ni beektaa. Biyyeen sissiidanii keessasaa akka maawartii fakkeessuudhaaf qalama diimaa darganii si erga. Dur. Kannaa guddaa Bakka dur gaafa jaallatan san waraqaa lasiilamee kan beekamu. Dardara zabanaa lawti fidanii Iftuu gaafa umrii 19 gaafa dura jaalallee galchuusan takkaati dhiiraan siin jaalatte jettee dhiirti si boontee ni beeyti. Wallaahi hin janneen. Yoo hin jaalladhellee fayyadu qaba. Wallaahi fayyisatti hin qabe fin tuffachiisu nan beektu waraqaa. Iftuu adeemu dalagaate. Okay. Ati jala hajjua harcaasuu dhiisii maali harca'uun? Kun waan dhugaatiin aarinaa dardarri wallaahi lolaaf haa dubara zila jirtanii kan. Egaa dardarriin aarinaa. Okay, by the way garuu yoo beektu barra shamarran gaafii jaalalaa hin dhiyeessituu fi ni takkatti. Maaliif garuu keessa qaban koo shamarran jaalalti qabdi? Maaliif itti baafatee hin himtu? Maali? Shamarran yoo jaalalti qabde maaliif itti himachuu sodaatti? Sun laazimumaa akkasuma dambiidhaan qaanfatti. Okay, iftuu mee nama fakkeenyaaf dubartiin takka jaalalti narraa qabdee soo an akkamittiin beeka micoon narraa qabamtee fakkeenyaaf mee waan takka poointii. Gizee si agartee ni rifatti. Gizee si agartee ni rifatti. Haa ni rifatti. Okay.
connection nang keman. Ay connection na. Okay, na lagi sama. Hotel? No, ni sinda gana lagi ta. Okay. Aman tan fakkeenyaaf dhiiraaf dhalaan irra hedduun online irra wal argaa. Okay, anuma online irratti miciyyoon tun na jaalatti. So akkamittiin beekuu danda'a ishiyyoon irraa qabamte? Akkam? So jechuun fakkeenyaaf nama dubartoonni nan yeroo hedduu arginaa ta'u dubartoota online irraa so online irra jirti ammaan tana fakkeenyaaf yoo si agartanii rifattee kana kana jettee kanarratti waliin agarru so akkamittiin beekuu danda'a? Online akkamiin wal beekuu dandeessan si jammar? Jechuun online nama fakkeenyaaf dubartoonni namni online hedduu jira kan wal jaalatu bara. So anama miciyyoon sun na jaalattee yookiin na jaalattii akkamittiin beekuu danda'a online irratti? Zaati dawwaltetti hoggu takkas jalaa kaasu yeroo ati dawwaltetti yommuu yeroo ati tekstii gootetti aboon beeku waan sangaa jechuun normaal namni normaalis ni godha. San namni normaalis ni godha hin jiru beeku online nahan. Okay, hoggu takkas silkii na jalaan kaasu jechuudha yoo nuti bilbilu. Ni kaasti malee maaliif? Hoggu takkaan kaasti? Hoggu takka kaasti tekstii na teessis hoggu takka deebisi garuu kuni normaal namni normaalii saahibaatis kun waliif dafee kastee walii waliin ni godha. Nama wal jaalate qofa nama lekkatu itti fayyadu. Haphee maal akkam godhata wanti hoggu takka bahee deebi'ume? Ayya bahee Sinaaf hoggu dubbiin itti jabaatte konneekshina sababeeffatti beektaa? Qoyaa dhuftu. Sinaaf haa ta'u. Awwa dhugatti an dubbii tanaan naan gadi mee shamarran online irrattu. Okay, mee amma likki mul'ata gaawwa sinaaf. Sinaaf harroon qabda? Hin qabu wallaahi waan ati jechuu deemtu si beeka hin qabu harroo. Wayin wanni dhaaneen turrisa kalee Imraan. Imraan nan dhiisu wallaahi. Imraan waan biraatti jala jiraate illee hin beeku. Abdee umrii gaafadhu. Aboo umrii gaafadhu jaan umriin dubartii ni himamsiisa? Umriin tiyya 24. Qacalee. Mee irra deebi. Mee dizaayinaa mee itti jettisan jeega? Umriin tiyya 24. Uffata warra jiru hundinuu ganaa qacalee dubra qacalee amma lafaa ka'e. Sinaa. Yaabsee. Uummanni gaafanii ergitu dani. Eeggannoo godhachaa. Okay, sinaaf dhiirti yeroo hedduu dubartiirraa dabbaa jaalatan. Maaliif dabbaa jaalatan dhiirtii dubartiirraa? Maaliif isa? Qaagaa dardarmu hundarraa caba bakka isaan hin beekne wallaahi. Hai. Okay. Ka Itoophiyaa moo'ee 24. Wallaahi 18 kaniin isiniin jeen. Mooraalii ka isaan eeguuf warri as jala jirtan 24 kaniin jeen malee lamta 17ti. Hohoo. Irraa dhoksaatti. Mooraalii isaaniitiin eeguu jiran. Mooraalii isaaniitiin. Akkana namni haqa laafamee natti jiru 17. Kana beeku. Falmee. Falmee 17 jaawwatina. Falmee fish. Isteen teessoo? Ma'anaa kiyya qabee hokkana deebisa. Ay sinaaf. Naa taataa warra. Sinaaf yeroo dura hirrii baaqaati maal gooti? Sinaaf yeroo dura hirrii baaqaati maal gooti? Ani akkaan fe'etti gaafa xiraan dalaga mana keessa. Mana fincaanii seenuun hin jiru kun kaatee daareektii fincaanii seenu. Tartiibaan hin himaa. No, waa takka qofa himta yeroo dura hirrii baaqaati. Anamma fakkeenyaaf Instagram irratti miseejiidha. Silkii kiyyaan fuudha. Gizeen dura kee silkii kiyyaan fuudha. Silkii futee Instagram seentamoo Facebook seenta? Instagram seentamoo Facebook seenta? Tekstii jaarsa kiyyaa hojii waliin godhuun taa'ee ilaalla. Miknyaatni inni dalagaa waan seenu jecha paasta keenya waan jajjan ilallaaliitiin sanbuudha kan. Waaw, ni salaattii jaadii salaattii dura gogaa. Subii salaattii hin beekanu. Subii salaatiitiin irra fadhiifama wajji. Okay. Sinaaf guyyatti wanni ati osoo godhin hin oolle maali? Ogutaka dhiifama ogutaka.
Okay, yeah. By the way, lafa gaafilee teessan bikka mallattoo gaafii san gama jalaa san pin jalatti bikka mallattoo gaafii sanitti gaafii barbaadan ni jiraami gaafii babbareedduu gaafii nama hubachiiftuu gaafiilee akkasii bikka san kaa'ati aan oliif ni baaseetiin sinaaf isin gaafadhaa jechuudha. Waliif galleemi. So hanga ishiin dhuftutti gaafiilee babbareeddaa isin. Okay, bagana gaan dhuftu. Okay, sinaaf guyyatti wanni ati osoo hin goone hin oolle maali? TikTok jadi TikTok. No, guyyatti miti TikTok. TikTok guyyatti miti. Aye. Maal tures. Wanni ati guyyatti osoo hin goone hin ta'e maali? Maali isa? Waan akkam faadha. Hai. Anamma guyyatti osoo Instagram hin seenne hin oolu. Okay, ati guyyatti wanni ati hin goone TikTok maybe osoo hin daleenne nyalaa kana godhuu. Shower senu so waan jila takka jiran so waan takka keessa shower ni jira selki ni jira duba waan hedduu wal qunnama salaatawi dura irratti salaat wallahi amma jira jirtus dhiyootaan beekan gaalwaadatti hin galee laaqana kanatti qanxuu danfa sukkara. Okay. Okay, gaafiin dhuftee keessaan umrii tanteetan dhugaa himii sinaaf qashti. Wallahi 24 akkam jaan sabboontu. Okay. 24 serious. Sinaaf taayee danda'aatii fi hangaataa kam irra jaalattaa? Kan fadhu lachuu. Okay, lamaanuu feetu. Lachuu. Iftu mucayyoon filmii wayii fadhiitoo daleede suni atiihi. An. Ijoollee umriin ta'e meeqaa? Imaas foofee billaalee kanas gubbaa wallaa walamtaan. Hinimu fakkamtii namaa fakkamtii. Okay. 24. Niin kakadhaa ati umriin ta'e 24 miti. Oromoo King. Hai meeqaan jaangaamii meeqa fadan? Narraa gaafa lume meeqa fadan? Meeqa akka isin taatu feetamee dinaaf. Iftuu eessa jiraattaa amma yookiin eessa jirtaa? Iftuu magaalaa Dirree Dhawaa Gandalaqa Harree. Sa. Okay. Iftuu Jawaar Maammadii fi jaarsa kee kamitti jaallattaa? Alla lachuu. Lachuu. Iftuu jaarsa keetii fi Jawaar Maammadii keessaa dirqama tokko filatu. Jaarsa kee. Goos. Haya. Gaafiin dhuftee. Sinaaf yeroo baay'ee maal nyaattaa? Yaa maal nyaattaa dansaa gaafiin? Maal yeroo hedduu maal nyaattaa? Maal nyaattaa yaa maal nyaattaa wanni ati nyaattu? Inni deebisaa kanarra deebi'anii haa gaafatanii nangal. Sinaaf dhiiraa kan jaallattaa? Okay, yeroo hedduu namni jechuun asirratti harkee jaarsa kiyya hin wallaallu dheeraa qaama qaba maqaa nama akkasiitiin fedha. Sinaaf qaama dhiirarraa hoo eessaa akkaan jaallattu? Daratii chest. Niin beeka ma'anaa isaatiin beeka laaliif kabajaa ma'anaa. Maaliif balleessi? Niin aaradiis waan akkana kan gaafatan. Anaa miti irratti gaafatu. Narraan tuqinaa jabeeta. Geeloo ilaa ammatti osoon heerumin dura nama meeqa jaallattee? Osoon heerumin ammaa yoomin heerumuuf hin oole. Hin heerumne barganaan heerumuu deema. Oo ganaa heerumuu deemtaa? Ni haala fajanaatiin qaba garuu ministeera. Okay. Sinaaf ati heerumte moo boyfriendii keetii sana? Boyfriendii kiyya garuu ni kaan qaban jina haala fajanaatiin qaba amma qarba gisee kamiin gasuun. By the way, okay. Akkuma heerumte laalaadha. Warri iftuu isinaaf lallaaltu danda'a. Okay. Movie
obsaa ati amata 20 yoo taate fadalayde muuvii san eega gadhiifame amata 6 amata 6 sahaa garuu hin beeknu habiibii حبيبي خلفاني بخوردي ميك أتريسا حبيبي ميك أتري فيلمي هلا هجائي amata 6 jee efa gadhiifame والله يا ده رقافان كلا ببرد عمري ميك أتريسا وين هجائي ajaa'iba sinaaf obboleettii meeqa qabdaa تك أنا أوجلم تك أنا أوجلم والله حبيبي خلفا خنا لان أما بود قافي ساسنا بدينا amma booda gaafii habiibii hin dubbisan نعم okay حقا mee gaafii okay gaafii baasaan naasis والله والله sirraa kaatee jiraatu okay sinaaf okay sinaaf wanni ati bilaashitti fayyadamtu maal مال waan ati bilaashi fayyadamtu انجرو اني بلاش hin jiru بلاش تك انجرو akkam jechuun wanni bilaash hin jiru jechuun akkamitti hin jiru ما تجرو اني بلاش انجرو amma qilleensa fakkeenyaaf bilaashii fayyadamtu okay dis binaaf gaafilee kana sekondii 5 keessa naa deebisi ايه هاي هو عجائب dastee naa deebisuu qabda gaafii hin beeku maaliin hin jiru waan afaan irra si dhufe deebisi sinaaf wallahi dhugaa dubbattee jaarsuma kiyyan jaaladha garuu Muhammad akka goota Oromootti namni isaan jijjiiruu hin qabu jettee jirti dubbii fixee jirti يا والله يعني جوهر okay جوهر filan na dhaggeeffadhu جوهر daftee afaan irraan buufadhee ati na deebisuu qabdu okay gaafa Muhammad dura ijoollee gaafachuu ture اي sinaaf tujaarri maal jaalata مالك sinaaf hiyyeessi yoo maal akkaan jaalata مالك اسا وتجار dafi naa مالك deebisu sinaaf namni ati رديبي biratti gartee kan jaalatte eenyu yookiin jaalatti irraas qabdi دور ماما sa'a fedhetti haa taatu duraan illee ammallee مال توريسا هيرتيك هندي خيسا فيلم مال جاتيسا فيلمي هيرتيك كروسان هندي جدا زعلان sinaaf tiiktookii fi instaagiraam kamirra jaalatta تيك تاك tiktak sinaaf HIV AIDS maa irraa nama qabdi والكل والله أفاني مو أبدا يعني مشاكل sinaaf lukkuun billita meeqa qabdi كل لا مازا أرلت أكالو كوجرين بيخوان كرما لما okay sinaaf jaarsi kee koronaa qabe yoo siin jaanne yookiin ittiin dhiyaattaa wajjin ciiftaa مالي ترديبي jaarsaan kee akkaan jaalattu koronaan qabame yoo siin jaanne ittiin dhiyaattaa yookiin wajjin ciiftaa هلا والله نيدياتا أتي جدا تقول sinaaf osoo karaa deemtuu kofoon dhiirota irra yoo dootu maal gootaaf atattaman فوتو ما نرى مران سهان كان دندو okay fooxaa irra marta sinaaf sa'aan maal tana jirtutti dhiirtii takka dhuftee gaafii jaalala si deessiti maal deebistaaf نقابو ofiin ajjeesamoo na jaalataa osin jee إفجيسا وسون جالسة قبو إفجيسان سا yoo sin jaaladhanaan hin jenne ofiin ajjeesaa jaa yoo if ajjeese lubbuun isaa ni baati yoo isin jaaladhatteen ni dhiisa mucaan somebody on وجه قد عليه والله تون دا في سكندي سيدي بسومتي نفيت سيسينا مطعم نفيت سيسينا انجا وسون جالسة قبو نفيت سيسينا انجا سكندي مي تغافين تون غافي إيرتو أرى Waay. Ose. Sinaaf osoo nama takka dirqamaa jeesin jaani eenyu hojjetu?
Taayyeedhaasa. Taayyeensa. Taayyee jedhu. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Sinaaf gaafa xiqqoodhaa ummaan ta'e yookiin abbaan kee maal yoo balleessite si tumu? Ani afaan ijoollee ganda wal arrabsaniin afaan baalee jiran qabaddeetiin giseen gabbee dhufee mana jaana tumte sanarratti hin dhisse. Sinaaf ati nama akkami? Okay, tana normaala naa deebista. Nama rakkoon qabu. Nama. Tokko sinaaf nama akkamii hogguu of ibsitu? Nama gaarii. Nama gaarii nama namaa yaadu. Nama gaarii nama namaa yaadu. Okay, sinaaf yeroo hedduu maal jettee nama arrabsitu yookiin arrabni itti fayyadamtu maali? Arraba kan keessaa tokko. Diqaala. Diqaala. Mee akka nama arrabsitu sanii jedhi. Naan jedhi. Oh, hai. Okay. Ajaa'iba. Okay. Sinaaf jaalala jecha lamaaniif akkam jettee ibsitu? Akkam? Jaalala tana maal jettee ibsitu yookiin akkamitti ibsitu? Aboo jaalaltiin ooyituu baqqaan beekamu. Jaalaltiin waan bareedduu takka. Akkasumas. Waan bareedduu takka? Yaa waan akkamisa? Jaalaltiin maali dura? Okay. Sinaaf jechuun osoo boyfriendii hin qabatin dura maal jettu? Maa itti lakki namaatu waan irra ergu jiran dhaabaa jiran. Oh. Sinaaf osoo boyfriendii kana hin qabatin dura namni ati online irratti agartee yookiin footoon agartee nama takka akka nama jaalattee ni beektaa? Aboo yaadatu wallaa hin jiru. Hin jiru? Okay. Sinaaf jiruu ta'e keessatti wanni isheen hojjetu ni jira? Hin jiru. Waan takka itti isheen hojjetu? Waniin itti isheen namni waan anjeefaa waan godhee akka malee namni isaa waan takka naan jaa nama sadii afur godhee hin deebisaaf. Samboota galeetiin maaliin itti heesee isheen? Okay. Gaafiilee inboxiin dhufte hedduu takkaa jira. So hanga dandeessu ni deebista. Dalagaan ta'e maali? Artiidha moo? Dura artii ture. Amma taa'ee ilmoo guddisuu. Okay. Iftu haasi jaalattu yoo silkii si jalaa hin kaasne maal gootaa? Lamiin aara. Miknyaata waaniin jaaladhuuf. Koos waaniin jaaladhuuf niin aara haala. Samboota dhufee yoo. Ha? Meeqamitti aarti? Noo akkana mas garsiisu kan niin aara. Aktiidhaan. Aktiin akkam egaa akkam jechuudha. Jechuun aartee saasaniin maal jette yookiin ammaan aaree uff naam mee akkam jette? Ni yaada haa. Maaliin godhin? Maaliin balleessu? Ifiin gaafadha. Sababni inni jalaan kaasneef maali? Ifiin gaafadha bakka akka maraatutti. Maaliin balleessi? Maaliin godhe? Maaliif na jalaawisi? Maal silkiin kaasa? Laala kana alaawu. Ifiin jiramaan onni as keessa fudhatu taati. Maqaan jaarsa keetiin? Jaafar. Ajaa'ibaati. Okay. Gaafiin biraata dhufte. Sinaaf jechuu gubbaa eenyu dinqisiifata yookiin inni tokkaan si ta'a of malee jechuun si malee. Akkam? Okay, dhis ta biraati gaafiin ta dhufte ammas. Sinaaf jaarsa kee umriin isaa meeqaa? Allah meeqasa? 35 isa? Hin beeku wallaahi. 35. Okay. Sinaaf jaarsi kee warra eessaatii? Warra haroo haramaayaa. Yaa bishaan haramaayaa. Haramaayaa. Madamaan hin boqqine. Maaliif hin? By the way, bishaan haramaayaa deebi'ee jira jechuudha. Bishaan haramaayaa deebi'ee jira. Deebi'ee jira. Jaarsa kiyyaatti waa itti waliin deebise. Okay, sinaaf saahiba jaarsa keetiitiif kabajaa akkam qabda? Yookaan dumaashota keetiif?
hedduu malee respect godha. Ka'eetiin dhaabbadha. Yaa. Anillee saayiba jaarsa keetiiti amma booda na qabachuu qabda. Yaa takkaatiin san qabachuu dubbate kamiif beekta? Ilaarra kamiif beekta? Okay. Sinaaf dhiira mataa moluu fi dhiira garaa guddattu yoo si dhufan kan filatu. Takka lachuu. Lamaan keessaa takka. No, lamaan keessaa takka filatu. Hamaluura naa wayyaasa? Moluun ni magartiyaa. Akkoo hamaluura naa wayyaa. Okay, hamaluura si wayya. Warri mataa moluu bakka gammadda. Garaan ni toraa wanni ta'u. Yoo kadheessiin qabneessu yookaan immoo uumaa koo ta'a. Dhiigat jettee garuu dhiigat. Sinaaf beeku qaama keetirraa jennaan eessa jaalattennaan mudhii gad jettee garuu mudhii gad waan dila takkaa jira. So eessa jettee jettita. Wallahi no sirriitti galee jiraaf jama. Galee jiraaf wallahi namni gaafatte Rooblee Muhammad. Isiniif galee jira? Warri gaafatan isiniif galee. Sinaaf jiruu ta'e keessatti maaltu si gammachiisa? Wallahi lama. Lamaan? Sadi. Sadan? Faamilii kiyyaa wajjin. Takka. Ilmootiyyaa. Lama. Jaarsa kiyya. Sadii. Waaw faamilii ta'e ilmoo ta'e jaarsa ta'e sadii. Hedduu dasjaa. Okay. Sinaaf jaalallee keetiif mee jaalala kan kee asirratti uummata irratti akkam jettee ibsitaa fi aktiidhaan yookiin nu garsiisii. Saa'iba dubbiin aktii. Yaa. Tun deddeebite. Na deddeebite dubbiin. Maaliifii atiin nama artiitii aktiin garsiisii yoo sin jaan nama hundaattuu miti yeroo hedduu aktii waa garsiistaa. Fattaala meeqaa jala jira naan dhufu aktiin baramu. Angisiin gaa hobaachi beeksisni isa dubbisu. Aktiilee ajaa'ibaatiin fiida. Koo aktiilee kan keessaa meeshaa ammaan uummata kana dhiisu uummanni kun hin jiru asirraa anaafatii jira. So anaafati. Nan sodaatu. So mee akkam jettee ibsitaaf aktiidhaan jaarsa keessaa. Okay, kam ture isa? Najaat. Najaat hin baanu. Okay, mee nu ibsi nu barsiisi gaa. Nutillee akka hinaaf nuuf. Ibsi. An fakkeenyaaf silkiin qaba. Hello. Oy habibi. Akkamiin jirta garaafi? Wallahi. Please. Yaamo. Wallahi khabar. Ogi dalaka isin kiti isin qof min jolin dura. Amile qanna. Mucoota narra arsina amile qanna. Ay. Amma kun karaa gola gaafa ni torkiin tolil akka ajaa'ibatti isin garsiisa. Okay. Arumoki. Oh, habibi. Garaan isin haa. Roy sagalee jaari. Amma rabbiin arraan maqaan sistee haa bojoollee. Sinaaf yoo namni tokko si ajjeesna moo jaarsa kee ajjeesna hin jaan maal jettaan gaaffii keessaan dhufti. Aboo rabbii waan akkanaa nutti hin fidin dura irratti ammoo gin du'a isaa iddoo hin fidin. Wallahi du'a isaa rabbi. Yaa rabbi bakka amin jee man tanuu si du'aan isin godha rabbi wajjisinaaf umrii dheertuu isin kan jaalalami ooyitu tanama inaaffistu bakka asiif gaagaa amin jettiisa. Allah fatal. Okay. Relation yookiin walitti dhufeenyi keessan eegee galee amata meeqaa jaarsa keetii wajjin? Lama. Amata lama. Wow. Okay. Liibana mata fattaalidha. Sinaaf jaalallee kan kee yookiin jaarsaan kee eessatti bartee jalqabaaf? Jalqabaaf Naayiroobii, Keeniyaa. Okay. Akkuma si argu akkuma nama taataa. Oitu hoggaa hojjettu hoggaa daleetu maaltu sitti dhaga'amaa? Enda hoggaa namni achi jalatti waatiin jee hoo maaltu sitti dhaga'amaa TikTok irratti jechuudha. Okay. Dura irratti warroottan